you weren't at home. I'm not home. You are at home. What do you mean? I'm outside. Where are you going? I have plans. Well, I have plans too. You know we broke up, right? I'm going where you're going. I'm going with you. What are you going with me? Wherever you're going, I'm going too. All right. Fayyisa akkam oolte? Naga oolte? Gaarii. Dhaga'i. Dhufaa jira? Mee hadha waliin oollaa ati xiqqoo miila kana dansaan dhageettu akka gaariin dhageettu. Waa mara bibbitee dhufa waliin oollaa abboo. Gammadaa oollaa mee hadha waliin. Dhugaa siin jedha. Waliin oolla. Wanta akka illee bitin ana bitee fiddaa jira waa mara. Manumaan na eegatin. Ayya nagaatti. Jedhi baay. Uumamtumti keeyyuu nama kofalsiisa beektaa? Waa beektaa wanni kun ijoollummaan waliin guddanne beektaa? Ijoollummaan waliin guddanne durumaa anaa gaafa ijoollee hin beektaa? Kanuma! Akkasuma nama kofalsiisa. Akkanuma maatinuun beektaa? Namni si waliin jiraatu dulloo jechuudha. Maal? Ilma kolfaaf. Dullummaan gannaan dhufti kolfaanii miti. Akkasii? Kolfaanii miti. Suutuma dhufannee ittiin ariifatu. Sittu nama ijoollee deebi'u fakkaataa jira murgaasii jedha. Akkasii. Ijoollee deebitee beeki ijoollee mal deebite fululutte si tole. Yaa maal akka bati? Ani akka gaarii jira. Dhugaan si jedha rabbiin galanna haa gayu. Akka gaarii jira. Tippa kana si arguu manna beektu mul'attu. Ima jira. Ima jiru vaakeeshinallee baheen beeku walii gadillee deemeen beeku. Hojii marra jirra maal jirumatti walii gad mari'aa waan biraa maalirra jira jetteeti. Gaariidha. Gaariidha. Warruma bira oolaa ijoollee walgal walii gad hin deema. Kanuma waa maaltu jira jetteeti. Yaa kanuma dalagdee gara jijjiirannaa. Adda si arguuf akka itti ariifadhe. Waliin agarre guyyaa meeqa waliin agarre? Yaa wannooma taane argitee sardama hojii kanan nu rakkiseeti. Yerumatti gadi teenyee taphannu iyyuu dhabne. Maali? Ima buna maal naa danfifta? Buna maal naa danfifta? Gammadaa jirraami buna danfisuun barbaachisu. Buna dhugaarraami ma buna dhugaa jirra itti jirra. Jedhika. Ittuma jira. Siifaa hin jaallattamu bishaanitti. Lakki. Tuuttaa dhokka kanniisaa. Simarraa bare malee bishaanitti illee fedhu. Tuuttaa dhokka kanniisaa. An kolfumaaf tapha kana fedha sirraa malee. Bitta yeroo ijoollummaa yaadadha akkatti waliin dabarse yaadadha waa mara yaadadha. Buna sirrii danfisuu? Obsee. Mee buna barbaada? Buna bareedaa keessan danfisee obsee. Buna bareedaa keessan. Buna bareedaa san nu danfise. Ayyee. Kanaaf. Gaarii. Gaafa nuti bilii kutaa 7 barannu ijoolleen waliin jirtu sun cufti garma jalli deebitee dhugama rabbiisin jedhe dhugama rabbiisin jedhe maal mataan maali bara seenaa kana feesbuukii irra barbaadanii wal argochirra barbaadduuti feesbuuk jette feesbuukii nuti yeroo qabaadhee taa'eetu maal laalaa ooleen jaaladha yeroo maa qaba jetteeti yeroo hin qabdu zamanan beeka hojii sitti baay'eedha yeroo hin qabu guyyaa wal argitu waan ajaa'ibaa ammoo abbaa wal fuudhitti sila ana dhugisiin jedhama oositu naan jedhame wal fuudhitti ana siin jedhama mana koo jirtanii Burcuqqoo koo hin cabsina gabuu buleen bitadhe isirratti hin baasini kan nama sodaata lubbuutee beekaa Lubbuutee beeka. Nuti maara shaafaasaa malee wannoo isaa Lubbuutee beeka kunin waa meeqa ajjeesee waa meeqa fixee waa meeqa guure. Horii meeqa galche. Meeqa galche. Maal qaba isinii gubboo kennaa jiru. Attu qabdeettu waan natti jechuudha. Waan dalu. Nuti meeqa galchanii nuti hattuu naannessina malee. Kun nagaa eegaa beek. Maal taate abboo. Isa hattuu naannessa maal gootummaa eessa keessa. Namaan ajjeesuu fi mitoonni inni uumame. Nagaa ittiin eeguuf akka isaatitti. Maal? Nagaan eenyuu jechaa keeti? Nagaan eenyuu jechaa keeti? Utuu isin jirtanii wal fixe kaa kunoo. Maal?
hattuu karaamuma hattii namillee olma fedha. Kana dhiisnu raaboo waan kanaa dhiisii. Malaya gota ko gade se te kango ni gota bakat. Do anyone can discuss the goni Turner syndrome ni ukuba korsan kamne manjina ukubi kunini yeron sirratti argame when you were 13 since you were 13 years old amo I think if they every month check up kan ke goduni is good but it's not going to change fact that you cannot have a baby. Ani kan anggalu bata. Nama meeqatu haja daa'imatu sun qabaatin daa'ima argata. Osoo fedha isaatu hin qabaatin argite. Ani waggaa meeqaaf yaale itti qophaa'ee ilmoo nama takka argachuuf hammam yaalaa jirra. Akkamittaan dubartii tokko ta'ee ilmoo argachuun